Hayyee duraan dursee gaaffiif deebii kana gochuuf eeyyamamaa ta'uuf maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaatiin isin galateeffadha. Gara gaaffii keenya jalqabaatti deebina. Maqaan keenyadha. Maqaan koo Filikii Jaarteedhaan jedhama. Mee bakka dhaloota kee fi iddootti guddattee natti himi. Iddoo guddattee Naqamtee jedhama. Achumatti dhalatte? Achumatti dhaladhe. Kan guddatte iyyuu achuma Bishooftuu jedhama. Hayyee mee waa'ee maatii kee natti himi. Abbaan kee fi haati kee eenyu jedhamu? Eessaa dhufanii maal hojjetu? Haati koo fi abbaan koo Roozii Filateeraa jedhamu. Eessa akka dhufan immoo Jaartee jedhamu. Haati koo immoo Naqamteedhaa dhufte. Abbaan koo immoo Jaarteedhaa dhufe. Haati kee maal hojjetti? Hojiin ishee maali? Hojiin ishee manatti yeroo tokko nyaata hojjetti. Obboleessa koofiyyuu anaafiyyuu nyaata mi'aan hojjetti. Adaadaan koo immoo baay'een qaba. Tokko Ammii jedhamti. Tokko immoo Abaruu jedhamti. Tokko immoo Damaamii jedhamti fi Duroo fi Biqiltuu jedhamti. Abbaan kee maal hojjeta? Abbaan koo yeroo hundumaa gaafa arjibaa yoo ka'u hojii hojjeta. Hojii maalii immoo iddoo biiroodha yookiin iddoo hojii deema. Kanadha. Hojiin abbaa kee maal akka ta'e beektaa? Maal hojjeta abbaan kee? Abbaan koo biirootti yeroo tokko kompiitara ni hojjeta. Yookiin haadha ishee ni gargaara. Kan iyyuu hojjetu. Iddoo hojjetus Katamaa jedhama. Ati mana barumsaa maal jedhamutti baratta? Kutaa meeqa baratta? Kutaa lammaffaan baradhaa. Maqaan mana barumsaa koo Naafiyaat jedhama. Eessatti argama? Eessatti argama? Iddoo Katamaa. Magaalaa kam keessatti argama? Magaalaa kam keessa? Iddoo dura bajaajiidhaan dhufta. Iddoo sana gara iddoo cabaa sana isatti deemta. Achiin argatta mana barumsaa isaa. Mee akkamitti gaafa guddattu maal ta'uuf barumsa barachaa jirta? Gaafa guddadhu sooftii injinar ta'uun barbaada. Warra dadhabanis gargaaruun barbaada. Isaan wallaalanis barsiisuu nan barbaada. Warra dadhaban jechuun maal jechuudha? Warra dadhaban warra jaartis warra akkoofas warra jaartis gargaaruun nan barbaada. Warra kee maatii keef maal gochuu barbaadda gaafa guddattu? Maatii keef. Maatii koof qodaa miicuun barbaada. Isheefis nyaata hojjechuu nan barbaada. Obboleessa kee eenyudha maqaan isaa? Sonaan jedhama. Jaallattaa? Baay'ee jaallattaa? Eeyyee. Maal goota isaaf? Gaafa inni guddate maal gootaaf? Isas baay'een jaalladha. Isaadhaanis kan wallaalee barsiisuu nan barbaada. Yeroo inni mana barumsaa dhaqu fa'aa maal goota? Mana barumsaa sanan keessaa fi ani ofii kooyyuu mana barumsaan gala. Kanaafuu isa fudhattee deemta jechuudha. Haadha kee hin jaallattaa? Hammam jaallatta haadha kee? Haadha kee hammam jaallatta? Ama baay'ee. Baay'ee jaallatta?
Mee haadha kee maal jechuu barbaadda? Baay'ee sin jaalladha jechuun barbaada. Hayyee gaaffiif deebii kana nu wajjin gochuu keetiif irra deebi'ee maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaatiin sin galateeffadha. Anis galii baay'ee galta.